shari'aa kompilaantiidha waan ta'eef murahabaadha jechuudha. Maayikiroofaayinaansii jechuun maali? Wabii walii taatu. Dhibee ikoonomiitiif dawaan isaan bira jira. Yoo hubatee wanti inni irraa fayyadamneef hin jiru. Egaa daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo keessummaa keenya sagantaa simboo yeroo keessummaa keenyaatiin ammoo keessummaa tokko guyyaa har'aas asitti affeerannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa ammoo ogeessa maaliiti? Waa'ee maalirraa gaaffii deebii goona? Waa'ee maalirra dubbanna waan jedhu sagantaa keenya hanga xumuraatti yoo hordoftan qofa kan beekuu dandeettanii inshallah keessummaan keenya gaheen hojii isaa maal akka ta'ee fi maal irratti akka dalagaa jiru isumarraa kan dhaggeeffannu ta'a hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Anaani sagantaa keenya dura wal barannee jirra. Garuu daawwattoota keenyaaf maqaa keessanis ufumaa keessanii gahee hojii keessanis nu himtanii sagantaa simboo keenya sagantaa keessummaa kan eegallu ta'a. Maqaan koo Abdallaa Amaan jedhama. Dhaabbata maayikiroofaayinaansii amalirraan dhufe gaheen hojii kootii Daayireektara Faayinaansii fi Herreegaa. Obbo Abdallaa waliin kan turtii taasifnu har'a waan biizinesaati egaa. Torbee taree waan fayyaa irratti kan haasaa turre keessummaan keenya torbaan taree asitti affeeranne hawaasni keenya dhibee lama yeroo gara mana haakimaa dhufu dhibee lama qabatee dhufaanaan jedhe keessummaan keenya torbaan taree dhibeen tokkoffaan yoo namni suni dhukkuba garaachaa qabaatu taate dhibee garaachaa qabatee dhufa tokkoffaan inni lammaffaan ammoo dhibee ikoonomii qabatee dhufaa jedhe hawaasni keenya rakkina kanneen lamaan qabedha. Warri garaachi isin dhukkubu gorsa dooktoraa fudhattanii warri dhibee ikoonomii qabdan ammoo dhibee ikoonomiitiif dawaan isaan bira jira. Inshallah turtii kan waliin taasifnu ta'a. Obbo Abdallaani dhaabbata maayikiroofaayinaansii amal kan Islaamaa maayikiroofaayinaansii Islaamaa yoo jalqabaatiif hundeeffame keessatti ogeessa herreegaati. Inshallah isaan waliin kan turtii taasifnu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa kenna. Mee dhaabbanni amal maayikiroofaayinaansii dhaabbata maayikiroofaayinaansii Islaamaa akka biyyaatti yeroo jalqabaatii fi hundaa'in haalli hundeeffama isaa bu'aa bahiin inni hundeeffamuuf keessa tare dhaabbanni tokko akka biyyaatti yoo hundaa'u bu'aa bahii guddaa keessa tareetti kan hundaa'u bu'aa bahiin amal hundeeffamuuf keessa dabree as gahe maal fakkaatame? Dhaabbanni amal bara 2013 keessa kan sadarkaa hundeeffamaa irraa ka'e bara 2013 keessa fedhii hawaasa guddaa waan jiruuf gaafii hawaasaa waan ta'eef dhaabbata maayikiroofaayinaansii fuul shari'aa beesd kan ta'e shari'aa kompilaanti kan ta'e yeroo sanitti gaafiin uummatarraa waan dhufee fi hundeessuun danda'ame jechuudha. Ulaagaan barbaachisan baay'eetu jiraa ture yeroo san bu'aa bahiiwwan hedduutu ture achi keessa seera isaa ulaagaa isaa guutuun barbaachisaadha. Akkaataa baankii biyyoolessaarraa hayyamni ittiin fudhatamu ulaagaalee jiran guutuudhaaf wantoota barbaachisan hedduutu ture. Ulaagaa sanii fudhachuudhaaf yeroo bara darbee waggaa 6 har'aati naannoo kana labsiin haarawaa bara 2019 bahee ture daayireektiiviidhaan inni sun 2021 tti maayikiroofaayinaansiin shari'aa kompilaanti ta'e akka hundaa'uuf bu'uura yeroo san kaawwameen amal maayikiroofaayinaansiin akka hundeeffamu ta'e. Akkaatuma saniin ulaagaa san guuttachuudhaan bara naannoo waggaa 2 waggaa 1 oliif sheerii abbootii aksiyoonatti gurguruudhaan ergaa xumuree maanuwaalota qajeelfamoota mana hojii sanii ergaa naannoo 14 kana guuttateen booda hayyama isaa bara 2015 baankii biyyoolessaarraa fudhachuudhaan bara 2015 keessa hojii akka jalqabuuf haaldureewwan barbaachisu guuttateeti. Hojii kan waggaa 3 dura jechuudha. Yaa waggaa 3 dura waggaa 2 fi bu'aa bahii sanniin keessa darbeeti. Piroosesii hundeeffamaa irra ture. Yaa hundeeffama keessa ture. Kana booda erga ulaagaa guuttateen booda abbootiin aksiyoonaa boordii filatanii boordiin erga filatame booda immoo CEO'n qaxarameet akkaataa saniin biiroon naannoo Saarbeetitti biiroon heedkwaartarii amal banamee dameen tokko naannoo Finfinnee keessatti
Axanaaxaraa kolfee kan jennutti damee tokko banneeti kan hojii kana akka jalqabamu godhame bara 2015 hojii hayyama opereeshinii jalqabuu argate jechuudha. Akkasuma immoo magaalota garaagaraa irraas damee ni qabdan fakkaata. Yaa kana booda damee kana erga banneen booda dameelee naannoo garaagaraa keessatti itti aanuudhaan waraabee irratti damee tokko hin banamee itti aansinee kombolchaa naannoo Amaaraa irratti kombolchaa keessattis damee tokko itti aansuudhaan Oromiyaa keessaa damee Jimmaa akkasumas Dirree Dawaarraa damee tokko waliigala damee 5 bara 2015 keessa banamee gara hojii seenamee jechuudha. Deebii bareedaadha. Mee jalqaba irratti maayikiroofaayinaansii jechuun maali? Maayikiroofaayinaansii jechuun kunu maalidha? Itti aansee ammoo maayikiroofaayinaansii jennee maayikiroofaayinaansii islaamaa yoo jennee hoo maalidha inni sun? Maayikiroofaayinaansii jechuun tajaajila faayinaansii dhaabbata kennuudha jechuudha. Innis maayikiroofaayinaansii tajaajila faayinaansii gaafa jennu hawaasa harka qalleeyyiidhaaf tajaajila liqii kan kennu akkasumas tajaajila qusannaa, tajaajila inshuraansii, tajaajila gorsaa haala itti fayyadaminsa dhimma biizinasa irratti. Biizinasa irratti maallaqaa irratti diinagdee irratti gorsa kennaa jechuudha. Kanaaf maayikiroofaayinaansiin hojiin isaa hawaasa guddaa bal'aa kanaaf tajaajiloota amma jennee kana kan kennuudha. Baankii irraa wanti adda isa godhu harka qalleeyyiidhaaf kan inni kennu akkasumas abbootii qabeenyaa ulaagaa baankiin gaafatu guutuu hin dandeenye fakkeenyaaf kolaateraalii wajjin wal qabatee wantoota qabsiisan dhiyeessuu warroota hin dandeenyeef namoota biizinasa keessa jiraniif dargaggootaaf haadholiidhaaf liqii kan liqeessu jechuudha. Guddinni maayikiroofaayinaansii amaaloo guddinni isaa maal fakkaata? Maayikiroofaayinaansiin tokko maayikiroofaayinaansiiwwan biyya keenyaatti kun maayikiroofaayinaansiin amal maayikiroofaayinaansii islaamaati. Seera shari'aatiin kan hundeeffame maayikiroofaayinaansiiwwan amantaan ta'in hedduun jiran kan biyya keenya keessatti maayikiroofaayinaansii ta'anii jalqaba ergasii sadarkaa baankiitti ol guddatan. Guddinni maayikiroofaayinaansii amal hoo galii fuulduraa isaa maal fakkaata? Akkasuma ammoo haalli adeemsa isaa ammaa maal fakkaata? Maayikiroofaayinaansiin biyya keenya keessatti erga hojii jalqabe naannoo waggaa 30 deemaa jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif naannoo bara 1990 keessa kan wannummaa maayikiroofaayinaansii akka waliigalaatti kun akka waliigalaatti kan jalqabe naannoo bara 1990 keessa akka Awuroopaatti bara 1997tti dhaabbata maayikiroofaayinaansii sadarkaa naannolee fi mootummaatiin kan hundeeffaman dhaabbata akka waldaa aksiyoona liqiif qusannaa Oromiyaa, waldaa aksiyoona liqiif qusannaa Amaaraa kan jedhamu jalqaba warroota kanaadha kan jalqabe. Itti aansuudhaan naannoo bara 2012 keessa maayikiroofaayinaansii dhuunfaa private maayikiroofaayinaansii warroota jedhaman kanneen kan hojii jalqabanii tokko lamaan waggaa 30 keessatti amma maayikiroofaayinaansiin biyya keenya keessatti amma ragaan naannoo 59 gahanii jiru jechuudha. As keessa walumaa gala moo walumaa gala kan mootummaa fi miti mootummaa illee warroonni jalqaba irratti maayikiroofaayinaansoota mootummaa ta'an gurguddooleen kunniin ce'anii jiru gara baankiitti jechuudha. Isaan hin dabalatu. Isaan osoo hin dabalatinidha amma warroonni maayikiroofaayinaansiidhaan hayyama argatanii baankii biyyaalessaa irraa hojii keessa jiran naannoo maayikiroofaayinaansii 59ti. Kana keessa amal isa tokkodha jechuudha. Kanaan dura konvenshinaalidha. Akkuma hundi keenya beeknu konvenshinaalidhaan kan hojjetamaa ture maayikiroofaayinaansiin dhiyeenya kana naannoo bara 2019 daayirektiivii bahee fi 2021 hayyamameen maayikiroofaayinaansii shari'aa kompilaanti kan ta'e interest jechuun dhala jechuudha. Dhala jechuun immoo ribaadha. Hin hayyamamu waan ta'eef achirraa ka'uudhaan hayyama amma naashinaal baankiin kenne kanarratti hundaa'uudhaan
maayikiroofaayinaansoonni musliimaa kan ta'an kan akka amma reefu biyya keenya keessatti hundaa'an kun amal isa keessaa tokkodha jechuudha. Hayyama kan argate akkuma reefu jenne 2013 shari'aa fuulii kompilaanti kan ta'een hojii isaa kan jalqabee dameelee amma reefu jenne sana shanan baneeti kan amma hojii keessa jiru jechuudha. Akka waliigalaatti yaa'u naannoo damee shaniiti kan nuti qabnu. Amal maayikiroofaayinaansiin akkana fakkaatutti maayikiroofaayinaansii islaamaa isa malee kan biraa jiraa? Yaa hin jiru. Maayikiroofaayinaansiin biroos jiru. Kan islaamaa? Kan islaamaa kan ta'an jiru. Akkasumas immoo maayikiroofaayinaansii konveeshinaal ta'ee bifa wiindootiinis kan hojjetan jiru jechuudha. Naannoo maayikiroofaayinaansii 5-10 tajaajila kana hin kennu jechuudha. Garuu fuulii kan kennuu danda'an maayikiroofaayinaansii 5dha jechuudha. Akkuma waliigalaatti maayikiroofaayinaansiin tajaajila akkamii kenna? Sanillee waa xiqqoo irraa naa dubbadhuuti. Akkasuma immoo isin tajaajila akkamii kennu irratti argamtan? Maayikiroofaayinaansiin amal jechuudha. Amal akkuma reefu kaafne liqii hin kennaa, qusannaa hin qusachiisaa, akkasumas inshuraansii. Hin kennas hin fudhatas jechuudha. Yaa tajaajila gorsaas hin kenna akkuma reefu jenne san hin kenna. Gaafa liqii jennu gosoota liqii baay'eetu jira jechuudha. Isaan keessaa tokko liqii murahaabaa kan jennu yeroo ammaa kana akka biyyaattis kan ittiin hojjetamaa jiru muraahabaadha jechuudha. Innis cost plus markup kan jennu kana bifa saniin karaa shari'aatiin bifa bittaatiin jechuudha. Bittaaf gurgurtaatiin. Achumarratti gaafii akkasiidha. Dhimma liqii kanaan wal qabatee baankiiwwan gurguddoon akka biyyaa jiranillee dhaabbanni maayikiroofaayinaansii akka biyyaatti gurguddaa fi warroonni amma hundaa'anillee hundinuu liqii akka kennanitti kan dubbatanii namoonni hedduun ammoo bakka sanitti xiqqoo gaafii itti ta'a. Ulaagaa isaa namoonni dhufan sanii ulaagaa guutuu hin danda'ammoo ulaagaa addaa wahii qabamoo jechuun keessa anallee fayyada liqeeffadha jedheeti. Ulaagaan hin jira. Ulaagaan akkaataa maanuwaalaatiin kan taa'e jira. Liqii liqeeffachuudhaaf dursa namni tokko maaltu irraa eegama kan jedhu san wantoota barbaachisan ulaagaalee san keessaa guuttatee darbee dhufuu qaba jechuudha. Achi keessaa fakkeenyaaf daldala irratti namni hirmaate daldala hayyama daldalaa qabaachuu qaba. Gaafii liqii dhiyeessuu qaba. Akkasumas immoo wantoota liqii liqeeffatee deebisuudhaaf akka kolaateraaliitti fayyadamu wantoota dhiyeessuu danda'u haaluma humna isaatiin kan dhiyeeffatu ta'a jechuudha. Maayikiroofaayinaansii irratti fakkeenyaaf guruup beesdiidhaan waliif wabiillee ta'uun hin danda'ama jechuudha. Qabeenya qofa osoo hin ta'in warroonni qabeenya hin qabne dandeettii, fedhii, hojii, iddoo hojii warroonni qaban hayyama seeraa yoo qabaatan ulaagaa barbaachisu yoo guuttatan bifa walii isaaniitiif wabii ta'anii liqii san fudhachuu danda'anii ittiin hojjetanii of jijjiiruu danda'an hin jiraata jechuudha. Kanaaf liqiin nuti amma akka amaliitti irratti hojjennu murahaabaadha. Shari'aa kompilaantiidha waan ta'eef murahaabaadha jechuudha. Muraahaba jechuun namni daldala keessa jiru tokko wantoota daldala isaaf barbaachisu guuttatee pirifoormaa fidatee dhufee nu biratti akkaawuntii banatee qusannaa jalqabee itti aansuudhaan ulaagaa isa barbaachisu san erga guuttateen booda liqii san haala salphaadhaan fudhachuu danda'a jechuudha. Kolaateraaliilleen akkuma reefu jenne san haala salphaa ta'een walii isaaniitiif ta'uu danda'u. Akkasumas hojjetaa mindaa kan qabu wabii godhatanii liqeeffachuu danda'u. Qabeenya qaban libreellee yoo ta'e akkasumas manas akkaatuma humna maallaqa isaan liqeeffachuu barbaadan san irratti hundaa'uudhaan bifa saniin ulaagaa sana yoo guuttatan liqii kenninaaf jechuudha nuti. Namni qabeenya illee hin qabne kana mallee hin qabne rabbiin malee akkam ta'ame? Isaaf akka kiyyaa kun akkuma reefu sanillee wabii walii taatu waliif wabii gurmooftanii dhuftu jechuudha. Gurmooftanii fakkeenyaaf nama 5 yoo dhuftanii gosa tokko irratti gosa hojii tokko irratti yoo hojjechuu barbaadanis hirmaattanis
wobii waliif taatu jechuudha isinummaan walumatti isin hiina isinummaan wobii walii taatu achi keessa namni afur keessa tokkoon kaffaliin namoota santu kaffala jechuudha. Namoota afran hafan santu kaffala. Kaffalaa fi jechuudha. Itti gaafatamummaan jara afraniitu wal qixa waan fudhatan kana irratti. Yoo kun illee fudhatee jarri afran itti gaafatamu. Itti gaafatamu. Mee inshallah namni na waliin gurmooytaniitiin aksiyoona amal irraa fudhachuu barbaaddanii ana dhuunfatti keessan dubbisa. Nama waliin gurmaa wayii soqee isin bira dhufa gaanillee. In danda'ama yeroo kamittuu qophiidha. Taate inshallah. Mee hawaasni jalqaba kaayyoon akkanatti fakkaatutti kaayyoon dhaabbata maayikiroofaayinaansii amal hundeeffamni isaa normaalii akka dhaabbata kaaniitti amantarraa bilisa ta'e hundaa'uu ni danda'a. Garuu hanqina gama biiznesaa gama faayinaansii hanqina gama biiznesaa uummanni islaamaa qabu ilaalameetiin kan gama uummata islaamaa hawaasa islaamaa kana gara biiznesaatti seensuuf kaayyoon isaa guddaan natti fakkaata. Hubannoon namni maayikiroofaayinaansii kana irratti qabu akkuma walii galaatti namni maayikiroofaayinaansii maal akka ta'e beeka. Namni keenya keessattuu baankii irraa fudhatee dalaguu irratti maayikiroofaayinaansii gurmaa'ee waliin dalaguu irratti keessattuu akka mootummaatti illee walitti gurmaa'anii dalaguun mootummaan waan mootummaan deeggaru akka biyya kamittuu walitti gurmaa'anii dalaguun mootummaan ni deeggara. Dhaabbanni maayikiroofaayinaansii innummaanuu dhaabbata waldaadha innu dhaabbata walitti gurmaa'amee dhaabbate innu kanaafuu warra walitti gurmaa'ee dhufe caala deeggaranatti fakkaata. Namni keenya walitti gurmaa'ee waa hojjetu irratti maayikiroofaayinaansiin kun maal akka ta'e irratti liqeeffatee dalaguu irratti wabii walii ta'ee wal dalaysiisuu irratti hubannoo akkamii qaba? Akkuma ati kaafte hubannoo dhimma maayikiroofaayinaansii kanarratti hawaasni keenya kanaan dura faayinaansii kana fayyadamuu irraa baay'ee fagaatee kan turedha. Maaliif konvenshinaalidha. Baay'een isaa interest freedhaan kan kanaan dura hojjetamaa ture waggoota hedduudhaaf dhiibbaan sun waan jiruuf namoonni baay'een akkaatama saniin hubannoo gahaa barbaachisa jechuudha. Maaliif akkuma ati kaafte hanqinnoonni baay'een hawaasa irraa kaan ni jiru naannoo san irratti hubannoo uumuu irratti hanqinnoonni jiru waan ta'eef uummanni maayikiroofaayinaansii shari'aa fuulii kompilaanti ta'e kana yoo hubatee wanti inni irraan fayyadamneef hin jiru. Ribaan haraama ta'uu hundi keenya hin beekna. Kanaaf namni tokko maallaqa nu biratti gaafa qusatu qusannaa isaa gosa lamaan kaa'achuu danda'a jechuudha. Tokko qusannaa waadiyaa kan jennu sun jira. Qusannaa waadiyaa akkaataa waadiyaatiin qusannaa akkaawuntii banatee hin kaawwata. Yeroo barbaade maallaqa isaa hin fudhata jechuudha. Itti tajaajilama. Lammaffaa mudaaraabaa kan jennu. Namoonni tokko tokko maallaqa qaban maallaqa isaanii fidanii maayikiroofaayinaansii amal fakkeenyaaf yoo kan kaa'an taate maallaqa isaan as kaawwatan kana isaaniif biizinasa hojii isaan irratti gurmaansan erga dhaabbanni ilaalee sirriitti xiinxalee booda bu'aa qabeessummaa isaa san mirkaneessee hojii sanirra hin oolchaa bu'aa achirraa argamu namoota asitti karaa mudaarabaatiin qusatan kanaaf bu'aa saniin qoodaaf jechuudha. Kanaaf bu'aa gama lamaan qusannaa isaas achi kaawwachuu hin danda'a. Bifa karaa shari'aa ta'een hin kaawwata. Akkasumas immoo gosa qusannaa barbaadee mudaarabaa saniin yoo kaawwate bu'aa argachuu qabu sanirraa waan argachuu qabu in argata jechuudha. Akkasumas liqii wajjinis ol qabatee akkuma reefu jenne murahabaa ka jennu san namoota barbaadaniif akkaataa ulaagaa sanii guuttatanii yoo dhufan liqiin sun hin kennama. Akkasumas kan barnoota illee jira. Kan bilisa qardal kan jennu qardal jechuun bilisa maallaqa kennite maallaquma itti kennite san irraa fudhatta. Dhaabbanni keenya haala kanaan qardal kana namoota barnoota barataniif barnoota jajjabeessuuf jecha bifa qardaatiin maallaqa san fuudhee liqeessaa fi maallaqa san akkaataa saniin barnoota isaa kaffaltii isaa ragaa isaa yoo fidatee akkaataa saniin maallaqa kun gadhiifamee barnoota saniif hin kaffalama. Waan tokko malee mindaa isaatirraa waan qabu sanirraa kaffalaa deema jechuudha. Kaffalaa deema. Kanaaf maallaqa 10,000 yoo kennitaniif 10,000 kafalani. Yaa
kuma kudhan nuuf kaffala jechuudha. Qardaadhaan gaafa kennineef kuma kudhan kennineef. Mallaqa kennitanii mallaqa fudhata. Yaa mallaquma san irraa instrument beeziidhaan ji'aan akkaataa humna inni ittiin kaffaluu danda'u saniin isarraa fudhanna jechuudha. Sirriidha. Hubannoon hawaasaa akkuma ati naa kaaftee xiqqoo gadi bu'aa irratti fakkaata. Keessattuu waa'ee gurmaanii hojjechuu yookaan waa'ee maayikiroofaayinaansii waldaa bakkee garii gariitti hedduun jira. Namni gama dhuunfaatiin yookaan immoo maayikiroofaayinaansiiwwan dhuunfaa akka jiran hedduun namaa hubannoo qabu. Maayikiroofaayinaansii hunda isaatu kan mootummaa si'a kan namni waliin hojjetus kan mootummaa sani. Maayikiroofaayinaansiin dhuunfaa akka jiru ammoo hedduun namaa hubannoo qabu. Maayikiroofaayinaansiin maal akka ta'e illee hedduun namaa hubannoo qabu. Walitti gurmaa'anii hojjechuu yookaan immoo maayikiroodhaan hojjechuu waldaadhaan hojjechuu kanallee namni hubannoo hin qabu. Hubannoo kana eega dhaabbata kana hundeessitanii jalqaba namni dhaabbata kana waliin hojjechuudhaaf dhaabbata kana hubachuu qaba. Kaayyoo dhaabbata kanaa hubachuu qaba. Dhaabbata kana waliin yoo hojjettan bu'aa akkanaa argattanii dhaabbata kana waliin yoo hojjedhee yookaan immoo dhaabbata kanarraa yoo liqeeffadhee bu'aa akkanaa argadhaa jedhee hawaasni waliin hojjeta. Hubannoo san hawaasaa kennitanii jalqaba. Hawaasni akka hubannoo hin qabne kan irratti walii galla. Yaala akkasii miree hedduun keessattuu magaalaan ala yoo gabbaate magaalaan gurguddaa keessaa yoo gabbaate waldaadhaan waan jedhu kana yookaan immoo maayikiroofaayinaansii waan jedhu kana hubannoo hin qabu namni. Hubannoo kennuu irratti hoo hagamta akka hojjettanii jirtan? Hubannoo kennuu irratti guutumaan guutuu hojjenne waan jennu hin qabnu jechuudha. Akkasumas immoo hin hojjenne jechuus hin dandeenyu jechuudha. Hubannoo bifa lamaan nuti kan uumaa deemnu tokko abbootiin aksiyoonaa kennallee hawaasa keessaa dhufan waan ta'eef hawaasa isaanii san bifa isaan ittiin barsiisaa deeman ni jiraata. Akkasumas dhaabbanni keenya akkaataa sagantaa garaagaraa irratti hirmaatuudhaan amal jechuun maali? Amal maal hojjetaa? Kan jedhu kana hubannoo uumaa hin deema. Akkasumas immoo bifa lammaffaatiin dameeleen nuti banne kunniin jiru. Dameelee banne kanarratti hojjetaan ramadaman jiru. Hojjetaan ramadaman kunniin tokkoon isaanii manarra deemuudhaan hawaasa kana hin barsiisu jechuudha. Dursa dhaabbanni keenya kun dhaabbanni amal eenyudha kan jedhu maaliif hundaa'e kan jedhu tajaajilli inni kennu maalidha kan jedhu hawaasa hin barsiisu jechuudha. Sagantaa argame irratti illee hirmaachuudhaan hawaasa keenyaas akka sagantaa tokkootti qabamee fi hawaasa bal'aa kana naannoon dameeleen keenya kun itti baname namoota hawaasni keenya naannoo san dhaabbata kana dhaabuu keessatti gahee qabanii akkasumas immoo irraa fayyadamuu barbaadan waan ta'eef hubannoo kana hin barbaadu. Akkaatuma kanaan hubannoon kun naannoo sanitti kennamaa dameeleen keenya hawaasa barsiisuudhaan yeroo ammaa kana keessatti naannoo maamila 550 ol horannee naannoo qarshiidhaan 100,000 fi miliyoona 120 ol liqeessuu hin danda'ameera jechuudha. Miliyoona 120? 20. Kuni kan hojjetame dhiyeenyuma kana waggaa lamaan darban kana keessatti jechuudha kan hojiin kun hojjetame. Hojiin kun hojii salphaas miti jechuudha. Maaliif hawaasni kun dursa barnoota argachuu qaba. Barnoota kana asiin barsiisaa. Asiinis immootu bu'aa isaallee argaa itti fayyadamaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf guddinni isaa bara bararraa argaa jirra jechuudha. Dhaabbanni keenya yeroo jalqabu akkuma reefu kaafne paid-up kapitaaliin naannoo miliyoona 34ti. Subscribe naannoo miliyoona 67ti. Kanarraa ka'uudhaan har'a qabeenyi isaa naannoo miliyoona 140 gaheera jechuudha. Liqeeffataan isaallee tokkorraa ka'ee naannoo 500 fi naannoo 40 kana gaheera jechuudha. Warroonni qusatanis tokkorraa ka'ee naannoo 9,000 maamiloota geenyeerra jechuudha. Liqii faayinaansii dhiyeessuudhaaniifis bifa muraabaa akkuma reefu inni qardal jennisanis gosoota liqii shari'aa ta'an keessaa kan irratti hojjetamaa jiru akka biyya keenyatti illee inni guddaan muraabaadha. Akkasumas immootu hawaasa keenya barsiisuu qabna jennee nuti illee karoora qabanne keessatti isa reefu kan barnoota inni isaan qardadhaan bilisaan kenninee hawaasni keenya akka ofiinis baratee ittiin of jijjiiramu hawaasa kana barsiisuu keessatti gahee keenya shoora keenya taphachaa irra jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya amma beekaa jira jechuudha. Tokko isaa faayidaa isaas beekaa jira. Yoo qusatus akkamitti akka qusatu eenyu birattis akka qusatu beekaa jira jechuudha. Gaafa qusates maal fayyadama kan jedhu san
bareera jechuudha. Warroonni bifa liqiitiin murahaabatiin fudhatanis bu'aa isaanii ittiin hojjetanii of jijjiiranii bu'aa argatanii dhaabbataaf maallaqa isaa deebisanii dhaabbata kana kan galeeffatan baay'eetu jiru jechuudha. Jijjiirama irraa arganii jiru. Garuu immoo akkuma reefu kaafne dhaabbata biyya kana keessatti maayikiroofaayinaansii 59 jenneerra. Garuu shari'aa kompilaanti kan ta'an yoo ilaalle immoo xiqqaadha. Naannoo maayikiroofaayinaansii 5ti. Warri kun wiindoodha. Wiindoodhaan kan hojjetan jechuudha. Wiindoodhaan kan hojjetan. Kanaaf gaafa ilaallu mootu hawaasni waan kana fayyadamuu barbaadu naannoo parsantaa 50 oliiti biyya kana keessa. Kanaaf amaliin qofa osoo hin ta'in iyyuu maayikiroofaayinaansii hedduudha kan barbaachisu. Hawaasa kana bira gahuudhaafis qabeenya hedduudha kan barbaadu. Kanaaf kanarratti immoo nutis hojjechaa irraa inshaallah isinis nu gargaartu isin wajjin taanee kan hojjennu ta'a jechuudha. Mee akka amalitti amal maayikiroofaayinaansiitti hanga hundeeffamuuf waliigala piroosesii eegalee hanga ammaatitti waggaa 5 hanga hundeeffamee hojiitti seenee waggaa 3 kana keessatti naannoo miliyoona 100 fi wayii akkas liqii kennitanii jirtanii bu'aan argitan jira jechuun maal akka dhaabbata keessaniitti maal milkeessinii yookaan immoo hawaasa kanaaf bu'aa akkana dhaabbata kan hundeessuun hawaasa kanaaf bu'aa buusuudha jalqaba irratti akkanaaf hubattuu fi garuu maal milkeessinii wanni isin milkeessine jettaniitiin ittiin dhaadachuu dandeettan wayii jiraame. Wanti nuti milkeessine inni guddaan amal hawaasa kanaaf kan dhaabbatee kan isas dhaabe hawaasa kana. Hawaasa kanaaf immoo hojiin inni hojjete ragaa baaf jechuudha yeroo ammaa. Innis akkuma reefu kaafne faayinaansiin inni hawaasa kanaaf dhiyeesse naannoo miliyoona 120 yeroo ammaa kun hawaasa biratti akka gammadan akka ittiin hojjechuu barbaadan nutti agarsiiseera jechuudha. Jijjiiramni nuti argine inni guddaan hawaasni fedhii guddaa qabaachuu dhaabbatoota akkanaatiif fedhii guddaa qabaachuudhaaf isa kana dhabee dhoobatee yeroo hedduuf kan ture. Yeroo ammaa kana tajaajila kana gaafa argatu namoonni baay'een itti gammadoo ta'uu isaanii. Kan isaan itti gammadan irra immoo bu'aan isaan ittiin argatan nullee nu gammachiisa jechuudha. Kanaaf nuti wantoonni hojjenne keessa akka milkaa'inaatti guddaatti qabatan. Akka milkaa'inaatti isa lammaffaa barnoota irratti kan nuti hojjechaa jirru qardala isaaniidhaan maallaqa san kenninee fi namoonni maallaqa kanaan barnoota barachuu hin dandeenye yeroo ammaa kana nu biratti maallaqa kana fudhatanii barataa jiru jechuudha. Kuni nuuf akka malleen kun kan ittiin baratan malee kan ittiin dalaganii miti. Kan ittiin baratan barnoota qofaa fi barnoota san kaffaltii isaaniin kaffallaa fi isaan barnoota saniin baratu barnoota san erga baratanii booda immoo kaffaltii isaa nu kaffalaa deemu ji'a ji'aan waan argatan sanirraa. Gaafa barnoota xumuranii hojii eegalan. Warroonni kun hojii keessa jiru jechuudha. Warroonni kunis immoo wantoota qaban jiru. Waa qabatanii jiru. Isaaf immoo barnootaan immoo of guddisuu barbaadu. Kanaaf maallaqa immoo hin qaban. Yeroo kana nu bira dhufanii maallaqa kana fudhatanii barnootaan ittiin barachaa waan argatanirraa immoo kaffaltii isaanii kaffalaa deemu jechuudha. Kuni bu'aadha. Kanaaf hawaasni baay'ee itti gammadaadha. Tokko karaa shari'aa kompilaatee qusannaa isaa seeraan kaawwachaa jira. Yeroo barbaade fudhachaa jira. Lammaffaa liqii warroonni barbaadan liqii isaanii dhufanii fudhatanii ittiin jijjiiramanii jiru jechuudha. Dubartoonni jiru, dargaggoonni jiru, namoonni guguddoonni jiru. Hawaasni baay'een isaa nu biratti tajaajilamaa jira jechuudha. Kun akka milkaa'inaatti nuti kan ilaallee irratti hojjechaa jirru jechuudha. Sirriidha. Afaanuma keerraa dhagahuu barbaade malee hawaasnis beeka. Anis ammoo jalqabumayyuu isin jedhee ture dhaabbatuma kana islaama fayyaduuf hawaasa fayyaduuf jalqabumayyuu pirooses godhanii gadhaabuunuu hawaasa fayyaduudha. Milkaa'ina sunummaanu garuu milkeessinee jirra kajettu hawaasa afaanuma keetirraa akka dhagahan waan barbaadeef malee inshallah sagantaan nu harkaa jechuun waan biizinasaati. Namni illee dhagahuu barbaada. Nama hedduu dargaggeessa hedduu jira ka biizinasa keessa seenuu barbaadu. Eessarraa akka eegalu asumaan ammoo tajaajila gorsa kennitan naaf dubbataa turte. Namoonni biizinasa keessa seenuu barbaadan kan maallaqa harkarraa qaban jiru kan biizinasa kan maal eegalu eessaa eegalu dukkaana yoo banadhee naa wayyamoo alarraa yoo meeshaa fide naa wayyamoo
maal godhu jedhanii warroonni mallaqa osoo qaban biizinasa kam akka eegalan isaan dhibes jira. Warroonni immoo aayidiyaa qaban kan mallaqa harkaan qabnes jira. Warra kanneen walitti fiduu gorsuu kaanis kan mallaqa qabus biizinasa akkam yoo eegale akka isa baasu kan mallaqa hin qabnes yoo aayidiyaa qabaate aayidiyaa irraa fudhattanii mallaqa kennitanii fi akka tajaajila seensiftan gorsa akkanaa kanas akka kennitanii asumaan mallaqa qofaa miti gorsi illee akka mallaqaati. Gorsis waan guddaadha. Yeroo kana keessa yeroo nama gorsuunu dhaabbata gorsaa tokko osoo addatti kadhaaban ta'e sila biizinasa jabaa irratti fakkaata. Amala immoo kanuma achuma jalatti qaba. Damee gorsas kenna jechuun waan biizinasa irratti kuni waan guddaadha. Waan biizinasa irratti yoo haasofne keessaan bahan waan yeroo ammaa namni mari dhagahuu fedhu. Ani illee dhuunfaa kiyyatti waan biizinasaati. Namni martuu waan biizinasaati amma gaa inni yaadu. Kanaafuu sa'a dheeraa wayii osoo haasofne keessaa bahuu hin dandeenyu. Sagantaan keenya ammoo sagantaan siimboo keenya ammoo sagantaan keessummaa gara dhumaarra jira. Inshaallah bal'inaan ammoo waan biizinasaa irratti kan itti deebinee sagantaa biraatiin wal argine waa'ee amalii irratti, waa'ee biizinasaa irratti, waa'ee gorsa biizinasaa irratti sagantaa biraatiin walitti deebinee hawaasa keenya biraan sagantaa kan geenyu ta'a. Amma ammoo sagantaa keenya gara dhumaarra jira waan ta'eef yaada dhumaa yoo qabaatte warra biizinasa keessa galuu barbaadaniif amaliin bakka buutee akka nama biizinasa tokkotti yaada dhumaa yoo qabaatte carraa sii kenna. Yaadni dhumaa fi dhaamsi kiyya kan dhumaa hawaasni keenya kanaan dura akkuma reefu kaafne waggoota hedduudhaaf tajaajila kan argachaa turre. Namoonni hedduun maallaqa isaanii iddoo garaagaraa mana isaaniirraa kaasee kan kaawwachaa turan ta'uu isaa ni beekna. Har'a garuu carraaleen baay'een jira jechuudha. Dhaabbattoonni karaa shari'aatiin hojjetan kan akka amal biyya keenya keessa hin jiru. Kanaaf koottaatii maallaqa keessan nu bira kaawwadhaa jechuun barbaada. Lammaffaa irratti namoonni mootuu biizinasa keessa hin seennes seenuu barbaadanis seenanis hanqina maallaqaa qaban koottaatii nu wajjin hojjedhaa. Maallaqa qabdan nu bira fidadhaatii wanta isin hojjechiisuu barbaadu san mootuu maallaqa kana nuti isinii daballee waan isinii bituu qabnu karaa seera shari'aatiin isinii guunnee hojii keessan milkeessuu dandeessu jechuun barbaada. Dhumarratti namoonni tajaajila faayinaansii gorsaas barbaadan nu dubbisuu dandeessu. Achumaan akka waliigalaatti warri gorsa barbaadus warri maallaqa isin kennuu barbaaduu fi isin irraa fudhachuu barbaadu illee eessaan akka isin argatu? Namoonni nu dubbisuu barbaadan dhaabbanni keenya head office Saarbeet jira as Finfinnee keessa. Kan biraa naannolee 4-5 ta'an keessa dameelee qabna. Karaa dameelee saniinis tajaajila barbaadan akkasumas immoo wantoota barbaadan kamiyyuu gaafachuu ni danda'u. Karaa weebsaayitii keenyas sooshaal miidiyaanis amal maayikiroofaayinaansii jedhanii yoo seenan argachuu danda'u. Sooshaal miidiyaa gubbatti? Yaa sooshaal miidiyaa irratti argachuu danda'u. Bilbilas infoormeeshina barbaadan bilbilli achuma gubbaa jira? Jira. Achirraa argachuu danda'u. Waan barbaadan gaafatanii argachuu danda'u. Kanaaf koottaa waliin haa hojjennu, waliin haa guddannu jechuu barbaannaa jechuudha. Hedduu ulfaadhu galatoomii obboleessa keenya Abdallah hedduu ulfaadhu galatoomii yeroo kee irraa nuuf kennitee waamicha keenya kabajjee asitti nu argamuu keetiif maqaa keetii fi maqaa dhaabbata ati bakka irraa buutee dhuftee maqaa Amal Maayikiroofaayinaansiitis hedduu galatoomii hedduu ulfaadhu siin jenna maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota sagantaa siimbootiin hedduu ulfaadhu galatoomii siin jenna. Inshaallah sagantaan siimboo keenya sagantaan keessummaa keenya guyyaa har'aa waan biizinasa irratti waan hedduu akka dhagahuu feetanii fi gorsa hedduu akka barbaadanii hubannoo hin qabnaa isin hubannaa. Sagantaan keenya ammoo sa'aatii waan daangesseef asirratti dhaabuuf dirqama taanee jirra. Sagantaan siimboo hafan waliin turtii gaarii isin.